أو يا مولانا توكي جاهين كمله اتباقنا يا ربي قرقار ساكي الله يا مولانا توكي جاهين كمله اتباقنا يا ربي قرقار ساكي Shama harka fuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sabboon tuutuubii nagaa jirtanii an nagaa kootii galanni waaqayyoo haa ta'u isinillee bakka jirtan biyya jirtan haala jirtan hunda keessatti nagaan jaalallee waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa kootii isinis nagaa ta'aa bakka jirtan hundatti. Guyyaa har'aa kana gara mana sabboontuu dhufee jira. Wanti dhufee fi sabboontuun seera yuutuubii guuttee monii taateetti waan ta'eef gammachuu ishee wajjin qooddachuu kan dhufe. Sabboontuu koo baga gammaddee baga rabbiin si gargaaree baga milkooftee ammallee jabeessii wantoota hedduu irratti hojjedhuun siin jedhaa dhugaa baay'ee sii gammadee jira. Maaliif namni tokko hojjetee firii dadhabbiisaa gaafa argatu baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Kanaafuyyuu baga gammaddee baga milkoofteen siin jedhaa. Akkasuma hordoftoonni sabboontuullee isinis baga gammaddanii maaliif wajjin dadhabdanii sa'aatii guutuudhaan sabiskiraayibiidhaan akkasuma laayik sheerii gochuudhaan yeroo isheen liivii seente jalqaba hanga dhumaa wajjin dadhabdanii sa'aatii irrattis sabiskiraayibii irrattis waliin turtan waan ta'eef isinillee baga gammaddanii dadhabbiin keessan firii buusee guyyaa har'aa kana miseensa yuutuubii kaampaanii yuutuubii taatee jirti. Sabboontuu ammas irra deebi'ee baga gammaddee baga milkooftee ammallee hojii babbareedaa namoota hedduudhaaf fakkeenya taatu biyya keetiif wanta fayyadu akkasuma hiriyoota keetillee nama dadhabaallee nama rakkate wantoota hedduu hojii babbareedaa wanta si boonsan wanta irratti karoorfatte akkaataa irratti hojjettee fakkeenya nuuf taatu abdii sirraa qaba. Hundi keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jedhaa. Ammallee fuulduratti jajjabeessadha. Walaa jajjabeessinu warri sa'aatii irra jirtanis jajjabaadhaa nus simbira jirraa warri immoo monii taatanis walaa jajjabeessinu kophaa keenya deemnee eessayyuu hin geenyu. Namni tokko kophaasaa guddatus faayidaa hin qabu. Waliin yoo guddatanidha kan bareedu wanti hunduu jechuudha. Akka kiyyatti jajjabaadhaa wantoota hedduu irratti hojjettanii namoota hedduudhaaf fakkeenya akka taatan abdii isinirraa qabaa. Warra sa'aatillee jabeessan isiniin jedha. Xumuree jira waan na dhaggeeffattaniif jalqabaa ta'ee hanga dhumaa waan na waliin turtaniif guddaa galatoomadha. Warri nan beekne ani muluu tuubii 32 jedhama. Warri na beektan immoo na beektanii guddaa naaf galatoomaa waan na dhaggeeffataniif isinan galateeffadha. Ashamaa harka fuudhee jaalatamuu fi kabajamoo maatii sabboontuutu akkam jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nagaa fi haraarri ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu obboloota koo baay'ee kanan jaaladhuu fi kanan kabaju. Egaa har'aa mana sabboontuutu bittan argama. Sababni mana sabboontuu dhufees obboleettiin keenya dadhabbii ji'oota hedduudhaan booda milkooftee jirti. Irriba dhabdee gola ormaa keessatti achi fiigaa as fiigaa ija madaamii ilaallachaa waaqayyo mooyyuu dadhabbii isheesan firii gaarii haammachiisee jira. Waaqayyo yaa ulfaatu isa kana gammachuu ishee kana obboleettii koo wajjin qooddachuufan mana sabboontuutti argamee siniin jedha. Sabboontuu koo mucaa gaarii dhugaa ogeettii nama baga waaqayyo si gargaaree baga milkoofteen siin jedha. Congratulation obboleettii koo gammachuun kee daangaa hin qabaatin. Ittuma fufii gammadi yeroo kamiyyuu siin jedha. Egaa obboloota koo isinis immoo ishee kan gargaaraa turtanii wajjin dadhabaa kan turtanii milkaa'uu ishees kan gammaddanii hanga ishee milkooftuttis immoo ishee duukaa kan turtanii ammas itti fufaa jajjabeessan isiniin jedha. Isteeppii isa aanutti cehuun ishee dhaabachuu miti ganaa isa caalu isa nama itti barbaachisurra geesse malee isa xumuraatii miti waan ta'eefiyyuu hundumti keessaniyyuu seenaa jajjabeessaa. Warri maatii ishee hin taane maatii ishee ta'aa fi warri duraan immoo maatii ishee taatan wanti isinirraa eegamu isinuu beektu waan ta'eef wanta isinirraa eegamu ittiin kaffaltanii hin dadhabamu yaani baay'ee waan ulfaatu miti waan ta'eef isiniif salphaa ta'us isheetti ulfaachuu danda'a wanti isin gargaartan jechuudha. Mana ishee yeroo hundumaa seenatii jajjabeessan isiniin jedha. Obboleettii koo kaammoo jabaadhu atis cimi durayyuu cimtuudha dhugaa. Simboo qabeettiif ogeettidha. Jabaadhu waan gaarii irratti hojjedhu waan rabbiin kee irratti kabajamu namni kan barumsa irraa argatu jabaadhu cimiti hojjedhu siin jedha. Baay'ee tokkoon siif gammade dhugaa baay'ee tokko natti tole.
gammachuun kee daangaa hin qabaatin ammallee jabaadhu siin jedha. Sin jaaladha sin kabajaa hordoftoonni ishee immoo sirriitti jajjabeessaa duukaa dhaabadhan isiniin jedha. Amsikoo kanuma fakkaata. Akkasumas immoo warri ganaa sa'aatis sabskiraaybii sin guuttatin jabaadhaa cimaa hojjedha. Abdii hin kutatina. Yeroo baay'ee abdii nama kutachiisa. Keessattuu gola ormaa keessa ta'anii biyyi lafaayyuu siluma qoraattiidha waan ta'eef. Kanaaf qorumsa biyya lafaa ilaaluu dhiistaniitoo jabaattanii yoo hojjettan milkaa'uun eessattuu iyyuu hin hafu dhugaa. Kanaaf namni milkaa'aa jettanii gaafa tarkaanfattanii milkaa'uun keessan hin hafu hin shakkinaa garuu gaafa shakkitanii milkaa'uu baachuus dandeessu. Kanaaf iyyuu Waaqayyo isin haa milkeessuun isiniin jedha. Sinan jaaladha sinan kabaja. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa yaalaatu obboleettii koo jabaadhu itti fufiinsiin jedha cimtuu keenya kana fakkaata. Gammachuun kee gammachuu kooti gammachuun kee immoo daangaa hin qabaatin milkooftee guddatteetoo iddoo itti argamtu chaayinaala hiyyeessota warroota harka qalleeyyii dadhabdoota maanguddoota ittiin gargaartu siif yaa ta'uun siin jedha haadha koo baay'een si jaaladha si kabajaa hordoftoonni ishees akkasuma jabaadhaa jajjabeessan isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sabboontuutu akkam jirtan jireenyi badhaadhaa. Ana bira hundi isaa bareedaa galanni Waaqayyoof yaa ta'u ana obboleettiin keessan nagaa fuudhaa siillee nagaa akka taatan abdiin qaba. Egaa har'a kan argannu mana obboleettii keenya sabboontuu yuutuubitti. Egaa sababni mana obboleettii keenya sabboontuu yuutuubitti kan argamnee fi obboleettii keenya sabboontuu yuutuub akkuma beekamu torbee darbe keessaa dhamaatii ji'oota baay'eetii booda miseensa yuutuubii yookaan immoo yuutuubara taatee jirti. Egaa yuutuubara ta'uu jechuun akkuma afaaniin haasofnu kan osoo hin taane aarsaa baay'ee kan fudhuudhaan yeroo hirriiba ofiitti dhabuudhaan akkasumas immoo guyyaa hojii maadaamiitiin dadhabaa oolanii halkan yuutuubii liivii waraabbachuu akkasumas immoo obboloota keenyaa kanneen wajjin waraaban kanneen wajjin tajaajila wajjiniin fayyadama wajjiniin isaaniif viidiyoo taphachiisaa viidiyoo jijjiiraa pileeystiidha wantoota adda addaa keessa darbuudhaan sabiskiraayibii 1,000 fi sa'aatii 4,000 guuttee sakatta'iinsa hedduu qorumsa yuutuubiin namarratti dhiyeessu hunda isaa damdamachuudhaan miseensa yuutuubii taatee yuutuubara taatee jirti. Anis immoo kanan asitti argamee fi obboleettiin keessan caaltu chaanaal obboleettii keenyas sabboontuu tuubitaan baga gammaddee baga wajjumaanuu gammannee egaa gammachuun kee gammachuu kooti gammachuun kee gammachuu maatii yookaan immoo sabiskiraayib warra sabiskiraayibii si godhaniiti. Akkasumas gammachuun kee gammachuu obboloota kee wajjiniin sooshaal miidiyaa irraa yuutuubaroonni wajjin oolan gammachuu nama hundaati jechuudha. Egaa ani dhugaa dubbachuuf taananii monii ta'uu keetitti baay'ee tokkoon firaankiin ta'e jechuun nan danda'a. Baay'ee tokkoon gammadee baay'ee sapiraayisii ta'e samoonii kana ijoollee baay'eetu monii ta'e namni an ofii kooti osoo hin taane namni waan firii tokko yoo itti buuse waan namee tokkotti firii yoo buuse baay'een gammada jechuudha. Kanaaf immoo sabboontuu baga gammaddee baga wajjumaanuu gammannee siin jedha bareedduu koo. Akkasumas immoo isinuu hordoftoonni sabboontuu hanga guyyaa har'aatitti guyyaa jalqaba ishiin yuutuubii jalqabdurraa kaatanii faana dhama'aa turtan faana deemaa turtan sabskiraayib gochuun viidiyoo walii taphachiisuun liivii wal jala taa'uun dhamaatii hedduu rakkoo hedduu keessa wajjin darbuudhaan hanga sa'aatii kanaa kan wajjin turtan dhugumatti ani guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasumas obboleettii keenya sabboontuu cimina qabduun dandeettii qabduun dadhabe talashaamne osoo hin jedhin hojjettee sadarkaa kana ga'uun kee baay'ee sitti gammanna. Egaa sadarkaa kana erga geesse immoo wantoonni si eeggatan baay'eetu jira. Isaanis immoo itinuu jabaattee akka galma geessuu jabaattee yuutuubii kee tarree yuutuubaroota gurguddaa taate seenaa akka irratti hojjettu wanta dhaloon irraa baratu akka irratti hojjettu akkasumas immoo wanta saba keetiif ta'u akka irratti hojjettu akkasumas immoo karaa amantaa keetiin sirriitti akka irratti hojjettu abdii guutuun qaba. Kanaaf immoo yuutuubaroota si gadi jiranillee nama fakkeenya ta'uu danda'uudhaan nama cimina qabduudha. Maaliif rakkoolee hedduu keessa dabartee sadarkaa kana ga'uun kee mana maadaamii ta'anii yuutuubarii ta'uu jechuun baay'ee ulfaataadha. Tarii tokkoon keenyatti salphachuu danda'a. Addunyaa kanarratti wanti salphaan hin jiru. Wanti hunduu qorumsa qaba. Kanaaf immoo
san hunda keessa darbuudha yuutuubara taatee jirta asumaan immoo sadarkaa itti illee sirriitti deemtee akka milkooftuu bakka yaadde akka geessu abdii guddaan qaba siin jedha obboleettii koo sabboontuu baga gammadde baga wajjumaanuu gammannee yuutuubii keetirratti wantoota amma siin jedhe kana kaasuu wantoota nama kaase kan akka irratti hojjettu kuni dhaamsa obbolummaa kan kooti siin jedha itti aansuudhaan immoo warra yuutuubara yookaan viidiyoo kan warra ergitanii ijoolleen biyya arabaa jirtanis yoo ta'e yeroo hunda dhaabsin isinii dabarsu yuutuubii banadhaa warri hin bananne warri banattan immoo abdii kutuu tokko malee cimaatee hojjedha tarii yuutuubiin qormaata adda addaa isinirratti fiduu danda'a sa'aatii kaasuu danda'a sabiskiraabii isinirraa kaasuu danda'a garuu homaayyuu tokkoo fi isinitti osoo hin dhagaamin sirriitti hojjedha kutannoodhaan hojjedha bakka yaaddan ga'uudhaaf immoo namni tokko imala tokko yoo imalee gufuun nama san dha'uu hin dhiistu garuu gufuu san bira taree deemee galma yaade ga'ee waan barbaadisan bitatee yookaan fidatee dhufa jechuudha. Nutis immoo yuutuubiin qormaata adda addaa nurratti fiduu danda'a waan ta'eef jabaannee yuutuubara ta'uu qabna. Erga yuutuubara taatee immoo ulaagaalee nu eeggatan qophiilee babbareedoo irratti yuutuubii keenya irratti wanta dhalootaaf gaarii ta'e irratti dabarsinee tarra yuutuubota gurguddoo akka taanu abdii godhadhaati abdiidhaan jabaadhaa hojjedhaa akkasumas immoo ijoolleen biyya arabaa mana maadaamii keessatti kan argamtan dandeettii keessan karaa sooshaal miidiyaa akkuma hojjettanii hojii keessanii maatii keessan gargaaruudhaan akkasumas jireenya keessan jijjiiruudhaan sadarkaa tokkoffaarra jirtan jedhee yaada akka ofii kootitti ijoollee biyya arabaa lakkoofsa tokkorran isaan godha maaliif jireenyaan rakkoo damdamachuudhaan akkasumas immoo dhibbuulee garaagaraa keessa taruudhaanii warra jiraatan waan ta'eef anaaf ijoolleen biyya arabaa tokkoffaadha akkasuma jireenya mo'achuu rakkoo adda addaa obsa adda addaatiin tokkoffaa ta'an immoo yuutuubii irratti hojjechuudhaan illee gama sooshaal miidiyaatillee dandeettii dubbannee amansiisuu qabaachuullee akkasumas immoo teooriiwwan garaagaraa dubbisuu hubannoo keenya cimsinee karaa yuutuubii karaa sooshaal miidiyaatillee nama gaggaarii ijoolleewwan bebbeekamoo akka taanu abdiin isinirraa qaba egaa dhaamsi kiyyaas kanuma hanga ammaatitti osoo hin dadhabin daqiiqaa kana waan yaada koonaa dhaggeeffatanii fi maqaa hordoftoota yuutuubii sabboontuuti guddaan isin galateeffadhaa sabboontuu koo guddaan si jaalladhaa baay'ee si kabajaa hundi keessanuu baay'ee si jaalladhaa baay'ee si kabajaa jajjabaadhaa warri yuutuubii kootii maatiin taane maatiin haftaa caaltuu chaanaal jettanii qubee guddaadha yoo barreessitan sarchiisni baa na jajjabeessaa anillee ganaa amma hojjechaa jira. Maaliif kutannoo kana kan argadhe boloota koo kanuma akka sabboontuu fa'aatirraa kutannoo argadheetanii kanan yuutuubii banadhe kanaaf immoo warra gadi jiranis jajjabeessaa nutis isin fakkeenya godhanne akka emalluu fi isiniin jedha guddaa galatooma hanga yoona mana faana turtan guddaan isin galateeffadhaa turtiin keessan bakka jirtanitti wanna keenya jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu baay'ee. Ashama akka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo kan taatan marti keessanii biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan akkam jirtan nagaa jirtanii nagaa koo galataa fi nageenyi na bira jiru isin birallee akka jiru abdiin qaba. Ayya akkuma beekamu biyyaarraa kana mana obboleettii keenya jaalatamtuu fi kabajamtuu kan taate sabboontuu yuutuubitti argamee jira. Sabni isaa argame ingidiyaa gammachuu sabboontuu qoodachuufan kanan mana ishii dhufee obboleettiin keenya gammachuun ishii gammachuu hunda keenyatti sabboontuu qaalii baga gammaddee baga afirii xaarii keetii ijaan argitee namni hin xaaruun dammoo milkaa'uu fi hedduu tokko kanan siif gammadee jabaadhu dhugaa namni waan facaasee hammataa jedhu Oromoon sanyii qulqulluu yoo facaastee sanyii qulqulluutu si marga sanyiin girdaadha wal makaa facaaste akkasumatti illee qoshaashadha kanaaf siif deebi'u jechuudha. Kanaaf qulqulluu kee waan xaarteef xaarii kee immoo fiixa si baasee waaqayyo kan ijaan ilaaltedha. Hedduu kan nama gammachiisu kanaaf jabaadhu waan bareeda irratti hojjedhu namoota siif gadi akkasuma namoota sabiskiraaybii fi sa'aatillee namoota hin guuttanne akka fakkeenya taatu akkasumallee jajjabeessitee bakka ofii geesse kana akka geessuun abdii guddaan sirraa qaba. Egaa sabboontuu jechuun nama addaati dhugaa nama filanne nama hundumaayyuu nama ija tokko ilaaluudha. Kun jechuun immoo ta'uu qaba ijoollee dhugaa dubbachuuf taanan haalli itti wal jajjabeessaa jirru sammuu tokko sirriitti baay'ee kan nama hawwatudha.
amma gini qorra jira waan hundiyyuu maaliif akka ta'e garuu hin beeknu. Ijoollee moonii ta'an viiyuun isaanii walaallamu 200 kan hin dabarreedha jechuudha. Kana jechuun immoo namoonni rufaa dhufeetoo hin jajjabeessu yoo nuti waliin jajjabeessan yoo viidiyoo waliif ilaalle yoo sheerii waliif hin goone ittiin kaffallu waan ta'eef Please kun dhaamsa kootii walaa jajjabeessinu harka walaa qabannu wal malee hin ta'u waan ta'eef kanan siniin jedha. Egaa sabboontuun waan bareeda karratti hojjettee biyya keetiif akkasuma maatii keetiif waan guddaa karratti hojjettee to'ii biyyaaf akka taatu abdiin qaba. Namni tokko hojjetee milkaa'e jechuun sabboontuu yoo milkoofte ofiishii qofaa miti dabalataan anallee biyyaaf illee jechuudha. Sabboontuun mataa isheetii bichaa miti kan itti fayyadamtu. Hojjetteetti milkoofte taanaan maatii isheetii fi obboleessa ishee barsiistii obboleetti ishee barsiistii. Obboleessi ishee baratee boru lammiidhaaf kan ta'u. Kanaaf haala kanaan ayyaannu haalli itti wal jajjabeessatti jiru baay'ee kan gadi bu'eedha. Akkas ta'uun qabuun isiniin jedha. Sabboontuu koo jabaadhu. Viidiyoon kee namoota biratti fudhatama argatee akka miliyoonaan daawwatamtu abdii guddaan qaba. Sabboontuun nama addaati waan bareeda karratti hojjechuu abdiin qaba. Akkasuma daawwattootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota sabboontuu YouTube jalatti kan argamtan hundi keessaniyyuu sabboontuu agarratti jajjabeessitanii sabiskiraayiidhaan sa'aatiidhaan gargaartanii kanarraan geessan qabdu galatooma isiniin jechuu jaaladha. Egaa namoota nan beekneef kollee YouTube jedhaman isiniin jedha. Hunda tokkoon isin jaaladha ilmaan Oromoo guddaan isin kabajaa.